mana murtii olaanaa dhaddacha akka lidataa fudhachuu diduudhaan mirga hidhamtoota siyaasaa waan sarbeef gareen abukaatota hidhamtoota siyaasaa gurraan dhala 2020 iyyannoo mana murtii olaanaa lidataatti akkasumas waajjira mana murtii federaalaatti galfachuun kan yaadatamudha. Booruma kanaan manni murtii olaanaa dhaddacha yakka lidataa deebii bulchiinsa mana hidhaa Qaallitti sababa ija kabajuu dideef dhiyeeffatu dhaga'uuf ganama har'aatti beellama qabachuun ni yaadatama. Gama biraatiin manni murtii federaalaa obbo Jawaar Mohaammed, obbo Baqalaa Garbaa, obbo Hamzaa Boranaa fi obbo Dayyanee Xaafaa qaamaan dhiyaachuun iyyata abbaan halangaa federaalaa mana yaalaa mootummaatti yaalamuu qabu jechuun dhiyeeffate irratti faccisa akka dhiyeeffataniif har'atti kan baallamame yeroo ta'u ganama irraa maatiin hidhamtootaa fi gareen abukaatotaa mana murtii federaalaa Finfinnee naannoo 6 kiiloo jiru dhaqanii eegaa turanis manni hidhaa Qaallitti hidhamtoota siyaasaa kanneen osoo hin dhiyeessin hafee jira. Gareen abukaatotaa sababa hidhamtoota mana murtiitti dhiyeessuu dhabaniif bulchiinsa mana hidhaa yeroo gaafatanitti ajaja qaama olaanoon yookaan abbaa halangaa federaalaa irraa dhufeen hidhamtoota kana mana murtiitti dhiyeessuu dhorkamuu isaanii abukaatota wabeeffachuun OMN'tu gabaase. Abbaan halangaa hidhamtoota siyaasaa Oromoo mana murtiirraa hambisuunsaa obbo Jawaar Mohaammed faan halkan 23ffaa nyaata lagachuurra waan jiraniif miidhama qaama isaaniirraa mul'atu itti yaadamee dhoksuuf kan taasifame jechuun maatiin hidhamtootaa shakkii qaban dubbachaa jiru. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo erga amajjii 27 bara 2020 akka mana murtii dhaddacha yakka lidataa irratti maatii fi deeggartoonni uffata keelloo waan uffatan qofaaf hidhamuu wajjin wal qabatee diddaa nyaata lagachuu gaggeessaati jiran. Erga amajjii 27 as guyyoota 23 oliif nyaata malee jiraachuun fayyaa isaanii akka malee haala sodaachisaa keessa jiraachuu gareen haakimoota hidhamtoota siyaasaa Oromoo keessaa Dr. Illi Jamaal maddeen oduutti himuun ni yaadatama. Abbootiin amantii manguddoonni biyyaa atileetota dabalatee yeroo garagaratti hidhamtoonni nyaata lagatan kanneen akka nyaata nyaatan kadhachuuf mana hidhaa dhaqanis hidhamtoonni deebii wal fakkaataa qabsoo dhiiga qeerroo kuma hedduutiin jijjiirama dhufe irratti Oromoon salphifamee alagaa garmaamaa jiru arguu mannaa duunee biyyee uffachuu wayye jechuun manguddoota kanneen afaan tokkoon ofirraa deebisaa turanii jiru. Miidiyaaleen gurguddoon addunyaa dhimma hidhamtoota siyaasaa Oromoo diddaa nyaata lagachuurra jiran jala bu'anii gabaasaa kan jiran yeroo ta'u hooggantoonni biyyoota gurguddoo baay'eenis dhimma kana ilaalchisuun dubbachaati jiran. Samantaa Power dhimma hidhamtoota siyaasaa Oromoo mana hidhaa keessatti diddaa nyaata lagachuurra jiran ilaalchisuun dubbatte. Samantaa Power kana kan jaan ergaa gabaabaa fuula Tiwiitara isaanii irratti guyyaa kaleessaa gurraan dhala 18 takka maxxansaniini. Samantaa Power akka jettetti hooggantoonni paartilee siyaasaa Oromoo keessattuu obbo Baqalaa Garbaa fi Jawaar Mohaammed dabalatee diddaa nyaata lagachuurra guyyoota 23ffaa keessa jiraachuu himte fayyaan hooggantoota kanneenii sadarkaa yaaddeessarra gahaa waan dhufeef gama mootummaa Itoophiyaatiin qabiinsi hidhamtoota kanneeniif godhamu keessattuu dhimma fayyaa isaanii irratti osoo hin barfanne furmaanni itti kennamuu qabaa jette. Gama biraatiin hidhamtoota siyaasaa Oromoo mana hidhaa Qillintoo jiran keessaa qondaalli ABO Koloneel Gammachuu Ayyaanaa mana hidhaa Qillintootiif xalayaa barreesse. Xalayichiinis afaan Amaaraatiin kan barreeffame yeroo ta'u sarbama mirga namoomaa mana hidhaa keessatti raawwatamaa jiru bal'inaan kaasee jira. Muddamni siyaasaa daangaa Suudaaniif Itoophiyaa akkuma duumessaa itti jira. Torban kana keessa Suudaan Itoophiyaa yeroo himattu faallaa kana ammoo Itoophiyaan Suudaan himataa jirti. Amma dura Suudaan waraanni Itoophiyaa birmadummaa biyya kootii sarbee daangaa bulchiinsa kootii keessa seenee jechuun himatte. Xiyyaarri waraanaa Itoophiyaa jettinis hayyamaa malee qilleensa Suudaan seente jechuun himataa turte Suudaan. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ammoo Suudaan tuttuqqaa dubbii hammeessu akka dhaabdu cimsee gaafatee gochaa kanas balaaleffatee jira. Ibsi kun dabaluunis tuttuqqiin kun muddamaa jiru hammeesse biyyoonni lameen gara wal waraansatti akka seenan godhaa jira jechuun yaaddoo isaa ibsi ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa irraa bahe kun. Itti fufuunis Itoophiyaan biyyoota lameen jidduutti walitti bu'iinsi dhalatu hamu miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun nageenya fi tasgabbii biyyoota lameenii balaarra buusa jettee amantii jedha ibsi kun. Waan ta'eef mootummaan Itoophiyaa lolli waraana Suudaaniin labsamee jiru kun miidhaa uummata Suudaan fedhii qaama sadaffaa tajaajiluu akka ta'etti amana jedha ibsi. Garuu qaamni sadaffaa kun eenyu akka ta'e addatti wanni ifa godhen jiru. Biyyoonni Afrikaa Suudaan gochaa itti jirturraa akka dhaabbattu gorsuu qaban jechuunis gaafatti Itoophiyaan. Dhiheenya kana ammoo Suudaan dippiloomaasii ishii magaalaa Finfinnee yaamtee jirti. Erga TPLF akka haleelamtu muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad ajaja laatanii booda torbaan tokko keessatti ji'a sadaasaa bara 2020 keessa ture kan Suudaan lafa hundeeffadhe jechuun lafa Itoophiyaan kooti jettu waraana itti bobbaasuun qabatte. Finxaaleeyyiin
naannoo Amaaraa keessaa bobbaafaman ammoo irra deddeebiin lubbuu lammiilee Suudaan gaaga'aa turan jechuun Suudaan komii dhiyeessaa turte. Ibsi ministeera dhimma alaa Itoophiyaa irraa ba'e kun itti fufuunis Suudaan waliigaltee daangaa kan biyyoonni lameen lammiilee buqqisuun dhoorgaa jedhanii waliif irratti galan cabsitee jechuun balaaleffate. Tattaaffii koree waloo dhimma daangaa sararuu fudhatama dhabsiise jechuunis Itoophiyaan akka malee qeeqxe. Badiilee waraanni Suudaan dhaqqabsiise jiru tarrisuun waraanni Suudaan michooma fi waltumsuu biyyoota lameenii jidduu jiru diigee qabeenya saamuu lammiilee Itoophiyaa kumaantamaan lakkaaman qeef qabeenya isaanirraa buqqise jechuun himatee jira. Mooraa waraana Itoophiyaatis waraanni Suudaan qabatee akka jiru ibsi kun eeree jira. Dabaluunis dhugaa lafarra jirtu akka ta'e biyyi miidhamte Itoophiyaan akka waan lola bantee fakkeessuun oduun sobaa Suudaan geggeessaa jirtu fedhii lafa dabalataa qabachuuf qabdu agarsiisa. Kanaaf tuttuqqii jabeessite jechuun komataa jira ibsi kun. Tuttuqqiin dubbii hammeessu kun osoo jiru mirga ifirraa ittisuutis Itoophiyaan osoo qabdu if eeggannoodhaan rakkoon dhalate kun waliigaltee dhimma daangaatiin akka furamuuf obsaa fi if eeggannoo godhaa jirti jee jira. Faallaa kana ammoo Suudaan raayyaan ittisa biyya kooti lafa qabiyyee Suudaan deebise malee haqa biyya ollatti hin buune jechuun himata mootummaan Itoophiyaa dhiheessaa jiru kana fudhatama dhabsiisaa jira. Pirezidaantiin mana maree mootummaa ce'umsaa Suudaan Leetanaal Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaan amma dura ibsa waraanaaf yeroo kennan keessatti Suudaan Itoophiyaa waliin lola seenuu hin feetu garuu lafa Suudaan taakkuu takkallee dabarsitee hin laattu jedhan. Lafti amma waraanni Suudaan qabatee jiru kunis lafa qabiyyee Suudaan akka ta'e waliigaltee irra gayuu feenaa jedhan qondaalli mootummaa Suudaan kun. Lafti qonnaa gabbataa jedhamu Alfashaaq ammoo madda waldhibdee biyyoota lameen Suudaaniif kan Itoophiyaa ta'ee jira. Suudaanii fi Itoophiyaan lafa dheerina kiiloomeetira 750 waliin ni qabu. Maddi rakkoo daangaa biyyoota lameenii kan baroota hedduu lakkoofsise. Godina Shawaa Lixaa aanaa ganda barat keessatti maqaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu jechuun humnoonni mootummaa qabeenya uummataa saamuu fi manneen mancaasuu irratti bobba'anii jiru jiraattonni gama biraatiin humnoonni naannoo Amaararraa duulan ganda cirrachaa weeraruun horii saamuu maddeen gabaasanii jiru. Garuu horii saamame san waraanni bilisummaa Oromoo naannicha keessa sosso'u duukaa bu'ee uummataaf akka deebisiise jiraattonni himanii jiru. Gammachiis Magarsaa dabalata qaba. Godina Shawaa Lixaa aanaa ganda barat keessatti dararaan ulfaatan humnoota mootummaatiin irra gahaa jiraachuu jiraattonni naannichaa BBS'tti himan. Hidhattoonni mootummaa humna addaa jedhaman kunneen sababa waraana bilisummaa Oromoo sakatta'uutiin aanicha keessa qubsifaman jiraattota aanichaa shanee fidaa jechuudhaan ajjechaa reebichaaf saamicha olaanaa geggeessaa jiraachuu jiraataan aanichaa bilbilaan dubbifne tokko BBS'tti himan. Aanaa ganda barat ganda qonnaan bulaa qarree sankoorii fi naannawaa san jiran keessatti humnoonni mootummaa guyyaa irraatis dhukaasa banuun manneen jiraattotaa gubaa jiraachuu ija isaatiin arguu namni yaadannoof kenne kun ni dubbata. Dabaluunis humnoonni mootummaa ajjechaa saamichaaf hidhaa malees manneen jiraattotaa ibiddaan gubuuf dubartoota humnaan gudeeduus himan. Gochaawwan kana yeroo garaa garaatti qaamota bulchiinsaatti iyyataa turanis ittumaa hammaachuu malee furmaata kan hin arganne ta'us ni dubbatu. Gama biraatiin aanaadhuma ganda barat ganda cirrachaa keessatti guyyoota lama dura hidhattoonni naannoo Amaaraa Goojjam irraa dhufan jiraattota naannichaa irratti dhukaasa banuun loowwan baay'ee saamuu kan dubbatan jiraataan kun boodarra garuu waraanni bilisummaa Oromoo aanicha keessa socho'u humnoota milishaa naannoo Amaaraa irraa dhufan kana hordofuudhaan loowwan isaanii kan deebisiseef ta'uu nutti himan. Gandi kun irratti dalagamaa jiru ganda sakarree sankoorii jedhama. Isa ammaa kana kunoo ammallee reefu dhokaasa cufanii asii olee deebi'aa jiru jechuudha. Ijaan illee dhokannee laalaa kan jiru jirra. Ammoo isaan gaafa galagalan ijoollee kaan du'aashii kaan jiraashii qabeenya isa kaan immoo gubachaa isa qaqqabame dhaanfame. Guyyaa dheengaddaa kana immoo naannoo cirracha ganda cirracha jedhamurraa Goojjamirraa asii waraanni gacha'ee qabeenya ilmaan Oromoo cufa saamee waraana bilisummaa Oromoo kan jedhamu tokko dhufanii horii kana dachaasanii ragaadha. Godinaalee Shawaa garaa garaa keessatti sababa waraana bilisummaa Oromoo nyaachiftan jedhuuf ilmaan keessatti waraana bilisummaa Oromoo waliin jiraa fidaa sababa jedhuun maatii hidhuu akkasumas qabeenya saamuuf manneen gubaa jiraachuu gabaasaaleen yeroo garaa garaatti naannoo sanarraa nu dhaqqabe ni mul'isa. Pirezidaantiin Eertiraa Isiyaas Afeworqee haalli Itoophiyaa keessa jiru na yaaddessaa jedhan. Isiyaas kana kan jedhan ibsa afaan Tigreetiin roobii dabre RTV fi raadiyoo biyyaalessaa irratti godhan keessatti. Pirezidaantichi Itoophiyaa keessatti hanga humni keenya nuuf hayyame gahee keenya baachaa jirraa jedhan. Namoonni hedduun Eertiraan dhimma Itoophiyaa keessa seentee siyaasaa Itoophiyaa ibidda itti qabsiiste jechuun himatu. TPLF ganna 27 dabraniif biyyattii yeroo bulchaa turetti Eertiraan qoqqobbiin akka adabamtuu fi mogoleen buu taasiftee jechuun Tigraay irratti ammoo lolli akka labsamu pirezidaantii Eertiraa Isiyaas Afeworqeeti jechuun kanneen qeeqanis danuudha.
jechuudha. Pirezidaantichi ibsaa kennan kana keessatti gaheen isaanii Itoophiyaa keessatti qaban maal akka ta'e wanni ifatti dubbatan hin jiru. Gama biraatiin lola Tigraay keessatti waraanni Eertiraa hirmaatuu fi dhiisuu isarratti ibsa kennan hin qaban pirezidaantiin Eertiraa Isiyaas Afawarqee garuu loltoonni Eertiraa TPLF loluuf Tigraayitti akka bobbaafame ragaaleen hedduun mul'isanii jiru. Bara dabre keessa Isiyaas rakkoo Itoophiyaa keessatti dhalatu harka marannee teenyee hin ilaallu jechuun dubbachuun isaanii kan yaadatamu. Ameerikaa fi gamtaan Awurooppaa Eertiraan loltoota ishii Itoophiyaa keessaa akka baaftu gaafataa turanii jiru. Haleellaan TPLF ajaja kaabaa raayyaa ittisa biyyarratti fudhate maraatummaa guddoodha jechuunis pirezidaantiin Eertiraa Isiyaas Afawarqee dubbatanii jiru. Lola Tigraay keessatti geggeeffamaa jiru kanaan dhiittan mirga namoomaa raawwatamuu fi lammiileen miliyoona 2 ol ta'an qeef qabeenya isaanirraa buqqaan jechuun dhaabbileen arjoomtota himaa turanii jiru. Kana malees miliyoona 4.5 ammoo gargaarsa namoomaa hatattamaa fedhan jechuun dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibsee jira. Lammiileen Itoophiyaa 60,000 ol ammoo daangaa qaxxaamuruun Suudaanitti qeef qabeenya isaanirraa baqatanii jiru. Madda waldhibdee biyyoota lameen taate magaalaan Baadimmee ammas dhimmi isii garamitti akka cite wanni ifatti beekame hin jiru. Dhimma Baadimmee keessaa nu dhiibanii Baadimmee irratti mariin geggeeffamu kan muummicha ministeera Abiyyi Ahmadii fi Isiyaas Afawarqee qofa jidduutti daanga'e jechuun komataa turte. Muddama daangaa Suudaaniif Itoophiyaa irratti yeroo dubbatan ammoo rakkoon kun nageenya fi fedhii biyyoota lameenii miidhuun dura karaa nagayaatiin furamuu qabaa jedhan Isiyaas. Rakkoo kana kan hammeesse ammoo jiddu galeessummaa qaama alaa fi fedhii keessoo qaamota muraasatii jechuun dubbatan pirezidaantiin Isiyaas Afawarqee garuu qaamonni alaa kun eenyu akka ta'an wanni ifatti dubbatan hin jiru. Muummichi ministeera Somaaliyaa duraanii Hasan Alii Khayree dhukaasa humnoonni nageenyaa irratti banan jalaa lubbuun hafanii jiru. Gama biraatiin haleellaa halkan edaa hoteela pirezidaantonni Somaaliyaa duraanii qubatan irratti fudhatameen miseensonni waraanaa 4 ajjeefamanii jiru. Lolli kunis eeydota hooggantoota biyyattii duraanii fi humnoota nageenyaa jidduutti ijaamee jira. Haleellaa kanaan namoonni 7 kan madaayan yeroo ta'u lubbuun kan dabran ammoo 4 akka ta'e maddeen biyyattii gabaasanii jiru. Hasan Alii Khayree fuula Tiwiitara isaan irratti barreeffama maxxansaniin anaa fi qaadhimamtoonni pirezidaantummaa miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa muraasni fi hooggantoonni akkasumas uummanni baay'een ajjechaa kallattiin nu geggeessuuf karoorfame jalaa baraaramnee jedhan. Halkan edaa walakkaa pirezidaantota biyyattii duraan irratti haleellaan aggaamamee jechuunis ibsanii jiru. Guyyaa irraa ammoo magaalaa guddoo biyyattii Maqdishoo keessatti isaanii hiriirarra jiru humnoonni mootummaa dhukaasa irratti bananii jiru. Muummichi ministeera Hasan Alii Khayree qaadhimamtoonni pirezidaantummaaf dorgomaa jiran miseensonni bakka bu'oota uummataa deeggartoota isaanii waliin guyyaa irraa hiriirra osoo jiraniiti kan dhukaasni irratti baname. Mormitoonni Somaaliyaa pirezidaantiin biyyattii Muhammad Abdullaahi Farmaajoo gadaa isaanii xumuratanii seeran ala yeroo bittaa isaanii dheereffatan jechuun qeequ. Hiriira irraa kanas torbaan tokko dura akka geggeessuuf jiran yaamicha godhaa turanii jiru. Mootummaan ammoo Farmaajoon hanga hoogganaan biyyattii haara inni filamutti biyya ni bulchaa jechuun ejjennoo isatti ciche. Muummichi ministeera Somaaliyaa duraanii Hasan Alii Khayree Jumaata irraa yeroo dhukaasni itti banamu alaabaa Somaaliyaa cuquliisa harkatti qabatanii maaskii godhatuudhaan hiriira san gara fuulduraa turan. Hiriirtonnis dhaadannoolee barreeffamaan qabatan dhageessisaa shaffisaan deemaa akka turan viidiyoon marsaalee hawaasummaa irratti gadhiifame mul'isee jira. Nutin feenu dhaadannooleen je'aman dhageessifamaa turan hiriirtota saniin garuu battala humnoota mootummaatiin walitti dhufanitti dhukaasni irratti banamuun addaan bittinnaa'anii jiru. Hiriirtonni hooggantoota mormitootaan dabalame kun hoogganaan duraanii Hasan Alii Khayree ammoo eeydotaan marfamee naannoo sanii if duuba deebifamee jedhamee jira. Humnoonni nagaa eeyduu isaaniif ramadame akkuma hiriirtota muddamsuudhaan asiif achi fiiguu malee tarkaanfii deebisaa fudhatan hin qabu jechuun qeeqamanii jiru. Gariin namoota ammoo osoo deebisaan rasaasaa jiraate Hasan Alii Khayree lubbuun hafuun shakkisiisaadha jechuun dubbatanii jiru. Geggeessitoonni Somaaliyaa duraanii Hasan Sheekh Mahmuudii fi Sheekh Shariif Sheekh Ahmad yeroo haleellaan kun geggeeffamu hoteela san keessa akka turanillee maddeen biyyattii gabaasanii jiru. Qaamonni mormitootaa fi mootummaa lola kana siitu dura jalqabee jechuun wal himataa jiru. Ministeerri nageenyaa Somaaliyaa Hasan Hundubee Jum'aalee ammoo
mormitoonni haleellaa qubsuma waraana irratti fudhatameef gaafatamuudha jechuun himatanii jiru. Gama biraatiin gareen Alshabaab midhaan nyaataa magaalaa Maqdishoorraa gara magaalaa Johar geessurra uggura kaa'ee jira. Magaalattiin yeroo ammaa qaala'insa jireenyatiin lammiileen rakkataa akka jirantu gabaafame. Tole daawwattoota keenya duun ammaaf qabnu haganuma an Badri Yusuf yoo geesse kaameraaf teknika keenya Abdii Jamaalis na faana ture nagatti.